Diigamuu mana Adaamaa keessa fi akkasumas naannoo biraatti irratti illee gara Finfinnee irratti illee gara Burraayuu irratti illee akkasuma ammallee naannoo Sanbataa bakka magaalaa Sanbataa keessattis akkasuma Adaamaa keessatti deebi'ee ammallee akkasuma magaalaa xiqqoo Adaamaa jalatti jirtu dheeraa kanneen wal qabatee sababa maaliitiif manneen isaan diigamaa dhimmi manni kun diigamuuf maali manni kun kaseera qabu moo kaseera hin qabne akkamitti kan jedhu jechuu waliin laalla. Mannoonni kun wal keessa dhaamee diigama jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota maatii munaa deedama. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii. Anis naga jira alhamdulillah galata rabbii. Wanni isiniin jechuu barbaade hordoftoota kiyya kabajamtoota kiyya. Akkasuma viidiyoo kana laayik gochuun sheer gochuun nama hunda biraan ga'a. Bilis faayidaa guddaa isinii qaba. Barumsa irraa argattu. Kanaaf koomantii keessan eessaa qorattee garamitti qorattee maalirraan akkamitti odeeffannoo fudhattee ogeeyyiin taate namoota naannoo san jiraatanii waa'ee naannoo san jiraatanii waa'ee odeeffannoo biyya keessaa quba qabanidha. Namni akkanumatti lafaa ka'ee waan tokko isin dhiyeessu jechuudha. Kanaafiyyuu dhimmi mana diigamuu Adaamaa keessa fi akkasumas naannoo garaagaraatti tokkoffaa manni seera qabeessan alaatti diigamaa jira. Lammaffaa immoo mannumti seera qabeessa ta'e fidanii kaartaa walirratti baasan jechuudha. Fakkeenya magaalaa dheeraa jedhamtu keessatti akkasuma Adaamaa keessatti illee dubartiin takka waggaa dheeraa Saawudii keessatti dalaydee dubartiin takka ammallee yeroo an dhufu san keessatti gara biyya Saawudii Arabiyaatti deemti. Yeroo koronaa san galtee yeroo koronaa san karaan cufatee maatiin bira jirtu sun waraqaa baasisiisaa warra fiizaa erganiif jechuudha. Waan isii fedhaniif isii dheeraa keessa jiraatti. Mana isii ka waggaa 11 dura bitamee lafa jiru mana isii sanarratti kaartaa biraa baasan jechuudha. Maaliif manni isii nama waggaa achi keessa nama Saawudii bakki isiin turtee dammam turtee dubartittiin suni ijoollee qabdi haadha ijoolleetii baqanaa maatii godhate fidhanii kaartaa irratti baasan dheeraa keessatti waan akkanaa kun ta'ee jira jechuudha. Qabatamaan beeka. Lammaffaa Adaamaa keessatti illee kaartaa biraanii mootummaan jijjiir waraqaa wayiitu jira isin galee waraqaa yaanama fakkeenyaaf diizaayinii waan akkasitti kaartaa pilaanii kana mootummaan akka yeroo koronaa san ta'e koronaas ta'een beeku malee jijjiiraa jedhee jira jechuudha. Namoonni kaartaa kanan jijjiirin mootummaan eegee gaafa kaan fidee namni waan irraa dhabamuuf kaartaa biraa irratti baasee mana san gurgurata jechuudha. Otoo namni keessa jiru isin galee otoo namni keessa jiru mana san kaartaa irratti baasee gurgurata. Gaafa dhufanii qabalee ilaala manni kan nama sanii ta'e jechuudha. Manni kun kan godhu beekani namni mallaqa mana yookiin qarshii 300 fa'aan irratti baasisu kaartaa bilaanii sana bakka bitatan jechuudha isaa. Deebi'ee ammallee lafti suni ka'umsi isii ka gabaree maqaa yoo hin jijjiirin ka gabareeti jedhamee diigamuu danda'a jechuudha. Isin galee warra seeruma qabeessa warra akkamitti ijaare warra maal jedhee kunuma hundaayyuu irratti diigaa jiran jechuudha. Kuni waan akkanaa kun mootummaan akka sirriin dalanii hubachuu qabda. Lammaffaa mootuyyuu namni tokko ka'umsa mana sanii hundee isaa qoratuun laazim kompiitara keessa jiru moo jiru deebi'ee mootuyyuu qabalee deddeebi'ee yeroo gibira gabbaru gibira seeraan gabbaru duuba sana maqaa sanii jijjiirame moo hin jijjiiramne bakka waa hedduu isin barbaachisa jechuudha. Ijoollee nama mana binnaa lafa jira. Kuni dhugumatti amma waan baay'ee nama miidhu jechuudha. Warroonni duraan ijaaratanii mana akkama ijaaratan deebisanii lamata ijaarachuu hin danda'an. Maaliif wayita gisee rakkasaa ijaaratanii wayita gisee jireenyi qaala'e kana biyya keessa galanii keessa ta'an jechuudha. Isin galee garuu mootuyyuu wanna kana mootummaan dura dhaabbatanii nurraa dhaabadhu jechuun hin dargamu jechuudha. Namni mana malee jiraachuu hin danda'u. Jireenyi qaala'aa kana ka uffattu, ka dibattu, ka nyaattu, ka dhugdu bu'aa hundarraayyuu wanni hundi qaala'aa kana. Akkamitti? Mee akkamitti? Ani barnaan ajaa'ibaa. Kanaaf manni waa'ee manaa kun baay'ee sirriitti gaafa bittan gaafa mana bituu hedduu duuba isaa qorachuun dirqama keeti. Ammallee nama tokkotu mana bitee mana namaa gurgurate. Mana namaa san gurguratee ka'ee gaafa bitu dhufee laallatu manni gurgurame. Namni sun maaliif hin qaba?
Maaliif ree? Waan tokko yeroo gootan dugda duuba iskee qorachuun dirqama. Mana sun yeroo bittu ulaagaalee isaa hunda goottee eenyurraa akka ka'e barri akkati tartaan deema. Hin gurguramaa miti yeroo ammaa kana nama hin gurgurata. Mana fakkeenyaaf anama hin bita yookiin hin gurgura. Amallee hin bita hin gurgura. Yaani akkanumatti wal jalaa kunis manuma kana bita kunis manuma kana bita kunis bar seeraan waan san hubachiisuu jechuudha. Amma ijoolleen tokko asuma ta'anii mana biyyatti bitanii miti maqaa namaatiin bitan jechuudha. Yookiin maqaa obboleessaa yookiin maqaa haadhaa yookiin maqaa abbeeraa. Kuni ka ta'uu qabu namni keenya sirriitti hin hubatu. Keessa gadi bu'ee kasii hubatu eenyuree nama godhattee namni mallaqa akka marattus nyaata. Hubattee waan san jechuudha gabbootee hubattee gaaf kaanii mana san bitta akkanumatti mana akkuma haga kana akkuma dhibbaa kana hidhattee zimjettee duuchaan ooftu jechuudha. Gurbaa tokkotu achi keessa daamama kana keessatti mana bootaa 6 qabaa jedhanii odeessan. Manni bootaa 6 inni qabu kun mana seera qabeessa tokkollee hin qabu. Hin bita hin gurgura, hin bita hin gurgura, hin bita hin gurgura. Gaaf kaanutuma akkas godhu bootaa 6 bitee gabaree marraa bite. Gabaree marraa bitee filaan immoo maali jedhan takka itti baasa. Itti baasa jechuudha. Itti baasee garuu waggaatti inni mana 6 sanarra qarshii guddaa argata. Lafti manni kun ka'ee nuti akka gabareeti. Booda namni bitee kan jireenya barbaadu mana mallaqa guddaadhaan mana bareeda irratti ijaarata. Manneen akkanaa kunis biyya keenya keessatti gabararra lafa bitanii akka isaan bitanii booda mootu abbaan yaani namoota of danda'a tokkotu gurguranii gaafa duniyaa isaanii gannaqanii irratti viillaa irratti ijaaran yookiin immoo maal jedhamaayyuu wanti ammaa tokko diizaayinii namaa akka mootummaan akka manni bifa tokkoon ijaaramu jedhamee qalamii tokkoon akka bitamu dibamu jedhee mootummaan waan kana waraqata kennee jira jechuudha. Turee jira amma garuu L-shape okay alhamdulillah L-shape kana mootummaan amma qabale maayyuu mana diizaayinii ijaartu yoo dhaggaa mana ijaaruu barbaadde mootummaan waraqaatii kenna diizaayinii kanaan ijaarta L-shape ijaarta jedhee sii kenna jechuudha. Maaliif fakkeenya Ameerikaa fudhachuu amma fakkeenya biyyoota Awurooppaa keessatti naannoon tokko wal fakkaata jechuudha. Diizaayinii akkasii sana amma fakkeenya biyya Itoophiyaa keessatti illee L-shape akka ijaaramu jedhamee barbaada. Safara tokkotu jira Adaamaa keessa safara baay'eetti jedhu bakka ajaa'ibatti ijaaramu jechuudha. L-shape kun keessa hin jiru na fakkaata abbo safara sana hin jedhu. Baay'ee tokko bakka baay'ee kan namatti toludha. Naannoo diyaaspooraa akkasirra oole safaruma bareedaa san keessa dhaqanii safaruma manni maal fakkaatu ijaaramu san keessa dhaqanii diigan jedha. Kuni wallaahi waan sammuu namaa tuquudha. Biiroo akkatti ijaaramtetti baay'ee tokko bakka waan sammuu namaa tuquudha jechuudha. Kanaaf waan akkasitti irraa of eeggannoon keenya duuba qorachuu. Manni sun kompiitara irra jira jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf namni waan qabne tokko akkam ta'a? Mana saniin qabash. Mana sanyaa irraa diigama. Eessa dhaqa? Namni immoo mana malee jiraachuu hin danda'u. San biratti ilmaan qaba. Jireenyi biyyaa immoo qaqqaala'e. Akkamitti yaadne ambarna ajaa'iba. Dhugumatti sirriitti haalli biyya keenya keessa jiru baay'ee ulfaata. Maaliif caraqaa jedhama. Lafti kun hundarra guddinaan ka gabareeti. Ishi gabareen lafa isaa kana erga gurgurate mootummaan lafa kana maaliif ga'ee jedha. Otoo gabareellee irra jiraate gabareellee akkasumatti kaasa jechuudha inni isin galee. Gabareellee akkasumatti kaasa. Immoo namni eessa dhaqa? Bineensa jala bulaa. Bineensuma jala bulaa. Mee isin mattuu yoo fakkaatu namni bineensa jala bulaa. Dhugaa waan nama jibbisiisu. Kanaaf inshaallah rabbiin waan hundaayyuu keeraa haa godhu, keeraa haa taasisu inshaallah odeeffannoo kanallee isin biraan gahuuf deemna. Yoo rabbiin jedhee
Kanaafuyyuu isinillee viidiyoo kana laayik gochuun sheer gochuun jajjabeessa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Rabbiin hamtuu nurraa haa qabu, gaarii nutti haa qabu. Isinin jedha hordoftootaafi kabajamtoota kiyya. Nanti baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja.